جدا فاشن هندي ساجة الركنة تسقيان سني وجين من لبس يروم الدماء هاتو بك أرجتنيت بك جري سرقي دتت بك جري صدقة دتت بك جري بدتت برجو مرين داتيني متى جرى الدياسة برجو مرين داتي متى جرى جتول بفتني نتني متنا ديوس شير قداتي ورا دبي برانا جايا كيسة ورا روما mana keessa miti rabaafadha. Dhagaara har'a booda bulii 15 ture birrii 15 qabattee dhuftaa namichicha birrii 13 eenyutu ba'e siitu ba'e. Indee biti mubaarikoo sammaa qophaa'eetis mucaawee karaatti gatte dhangee balatte kaatees. Bakka asiin jettee barkaala tokkuma simbattee. Loo galchi. Meera gataatti. Ergaddu mucichaa fi mubaarikiin naa guddisaa mubaarikis himannaa qaba. Mujatti galchi mujatti haasofsiifne kaan ilma taa'ee kana urgalcha. Argaan jiru urgalcha warri biraa argaan natti mul'atu. Ergaddu obboleettii koo maal maqaan si? Ergattee jirti. Ergattee jirti jakeetiin argu malee qaata jaamtee ma maallaqa namaa nyaatta miti as immoo akkamittiin jaamnu. Maallaqa namaa nyaatta miti ba. Maqaan balleetinan Ruwaa mana keessatti wanta biraasitti muufii miti ruwaa mana gahi. Bulii 15 har'a booda bulii 15 irran sii deebi'a har'a booda bultii 15 lakkoofsisee guyyaa 15 har'aa kaasee lakkoofsisee birrii 15 qabattee dhuftaa namichicha immoo eenyu 3,000 itti kenname sana nuuf iddee dhiyaatta sitti walii gallee akkasitti miti. Eeyyan. Thank you. Na yeroo gaarii qabaadhu siin bilbilaa. Yeroo gaarii qabaadhu dalagaa kee deemu. Okay, thank you. Abbaa olaa soddomaa kan urgalchaa dalagaa kee deemadhu ati diskutii. Soofii dannabaa lejjisiin jettu tokko tokko. Aleksii fi Amaddiin olaa galchi kan mubaarikaatti darbina. Amaddiin kaleessa mana taakeessa mucaa tokko na bulooksise. Amma bulooke ballee ta'a jala. Ilma taa'eetiif yookaan kaalidoo urgalchi. Kaalidoo birrii kee dabarsee namatti hin kennin dubaayina qabetti haalli ulfaatee jira. Tole of eeggannoo godhu. Kaalidoo sanyii mootii. Zimmeetee maal akka hin kenne. Indee maaraa silannees. Mubee jirtaa? Deemuun natti fakkaata garuu maallaqa kee namatti hin kennin hin galaafatamta akka nutti hin iyyine booddee. Bakka seedhaan wal qaqqabne jechuudha. Maallaqa akka daldalatti hin kennee dhugaan sitti machuufamee kun ijoollee meeqa deebi'a viidiyoo argite miti torbee guutuu eenyutti booleetti dhawwallee kun utuu haala isaatti jirtu karaan itti cufe jaratti. Amma viidiyoon kan biraa dhufeera wallahi kan biraa kan guyyaa kana deebi'ee viidiyoon biraa dhufee ka'e ammas. Angana jedhe. Kaali akka birrii kee kaali waan nan jette sana akka birrii kee daldalatti hin kennin booda akka Ayyee. Abbaleessa kuwachi mataa shirootti kee Nyaatameen oolee. Bibbiin ammaa taa'ee galaafatamti hundi wallaahi. Dallaalli karaan jira baasii hattuu salaattu. Bakka silkiina jalaa Baasitti deebinaa nan dhufaa dubbadhaa ammasitti. Eetuun deemin tokkummaa jaaffii gabaabaa kottu deebii gadi. maani na gaafadhu obboleessa. Toofik. Iftaan akkuma. Nagaadha wallaahi jirta. Jirta egaa ammaan waayitu gaafii natti ta'e beektaa? Eeyya. Ani deessumayyuu karoora Dubaayis ta'e isayyuu deemuu sin qabu. Yaadee sin beeku garuu namoota ijoollee gara Dubaay geessanuu fi gara biyya alaatti erganu hundayyuu kunoo fidee cilaatti dhibee fitee karaa kamiin adeemu amma namni jechuun asumaanii namoota amanamummaa qabanii fi abalu kuni Dubaay sin geessuu danda'a amanamummaadhaanii jedhee namatti amanuus asumaan hawaasa beeksisaa deemu kaa. Amma karaa seera qabeessaatiin malee karaa mootummaan beeku malee karaa dallaalaatiin dhaabbatee jira. Dhibbaan dhaabbatee jira karaa dallaalaatiin. Viizaan editii godhame deemuu hin danda'u achi jira. Achi keessaa jedhee hojjetaa mootummaa achi keessaati. Bakka xiyyaaraatii viidiyoon hadha waraabame nu gahe. Wallahi viidiyoo addisiina jalqaba ilaala. Achi boota sana gara nama 100 ta'an namni deebi'ee ganama subii.
amma visit visa ምናምን ወንተ ደም ሱይ ነፈ wanti jedhamu nafe amma tokko faarratti wanti biyyiin ijoollee itti dhufaatu beektaate Alex. Impoloomenti viizaan asii ba'ee Itoophiyaatti immoo dhaqee tiriit godhamee sobamee viizitiitti qayyarama. Viizitichaan immoo dhuftee akka isa galuu hin dandeessu beeki. Qabamta biyya kanatti viizitichi sirratti argamnaan. Inni sobaan Itoophiyaa keessa si dabarsaa kun Itoophiyaa si dabarsu suni yoo bakka xiyyaaraa sitti qabamte achi deebita. Inni hin gatama bakka hima xiyyaaraa keessatti xiyyaaruma keessatti gattee buutas. Tiriit godhamu sana isa sobaasan. Amma mootummaan Itoophiyaa isa kana naqqa'ee as dabarsaan jiru nam tokko jechuudha. Biyya tiriit godhame. Eessi karaa mootummaatiin ofallee jiru akkamidha piroosesii? Karaa mootummaatiin barattee. Alex visitiin nafne umurii waggaa 40 nama xurataa ba'e umuriin kee waggaa 40 taanaan visitiin hin baasi. Umurii 40 gadi taanaan 40 gadi taanaan 40 gadi taanaan hin bahu yoo maallaqa qabaattee kaartaa manaa qabaatte achuma importiidha viizaanis jirani shariikaan birrii 150 qabsiiftee fattaa yooti deebi'uudhi birritti sun sila qallatte jechuudha achitti. Kana jennaan akkanaan dhufuun hin danda'amu. Garuu ijoolleen umurii 40 ol ta'uu qabanii jedhanii seera baasanii akkanatti jirama. Ijoolleen immoo qaamaan jiidhaan dhuftanu barumsa wayii jira. Nama baraawii guddaa ministeerii kaasaanchisiin achi dhaqanii timirtii akkaataa seera biyya kanaa bicuu baratanii yeloo kaardii kennamaa isii fudhatanii dabarfachuu hin danda'an. Biitu akkuma dhufee gurra buute jechike. Ilaa ijoollee karaa seera qabeessaa malee nakka biyuusin Dubaayittis hin fuuchuu inni akka Mubaarak Dubaayittis hin fuuchuu inni akka Toofiq Dubaayittis hin fuuchuu kuni waan sirraa'u. Maqaan balleessin waan sirraa'u dhaggeeffadhaa. Ziin callisanii akka eegasii wal guuruun sun hin jiru. Mucaan amma maal jettan mucaan maqasaan borsaa namaa bultu Samiira Gaaroo sun wanta akka sanaa koshosheen akka sanaa isin hin fuutu birrii keessa itti gaginaa. Amma fiidaa seera qabeessa kan hojii jechuudha. Kan hojiitiin malee deemamaa hin jiru. Amma Dubaay naqee xiyyaara irraa bu'ee biti namni lakkoofsi koo piroofaayilii jala jira. Namni Dubaay dhufuu barbaadan na dubbisaa. Karaa keessatti na dubbisaa lakkoofsa koo piroofaayilii jala fuullaa dhaabbateera ture obboleessoo hin jiru. Mootummaatu ergaa achitti hidhattee barnoota fudhattee deemtaa jechuudha. Dallaalatti birrii kee kennitee nan nyaatame hin jedhin. Amma booda warri Dubaay warri maallaqa isin hirkaa sassaabanii jiran immoo fayyaan jira mana murtii dhaabbatu. Mubaarakiin hangafee jechuudha. Warri boolee deebitan kottaa gara himannaa kottaa warri boolee keessaa deebitan naqunnamaa yookaan birrii keessan isinii deebisu yookaan asirraa balleessinaa jechuudha. Warri boolee keessaa deebi'aa jirtan nama danuu deebi'aa har'a viidiyoo iddoo argeeran. Amma attaayin dhoowwa jechuudha. Alex amma Finfinnee keessa taa'amite attaayin keessaa Finfinnee keessatti idiitiidhaan namni biyyaa ba'aa jira jedhee torbee guutuun dawwala. Karaan itti cufe jechuudha dallaala Dubaayitti. Idiitiin biyyaa ba'aa jira. Wanni kun sirrii miti jedhee nama sadii achi keessaa jedheen itti bilbileen achumaan karaa itti cufe jechuudha. Amma dallaalli Dubaay reefan biddeena kee qabe jechuudha. Hattuu salaatu amma yoo mittatta. Mubaarak. Mubee bira jiraare. Komishinii isaa fuudhee Kamee makalaakaa deemu iyyuu dhiisin jennu nuyi yookaan isa Dubaay deemu miti maal lugash? Maaliif hin dhowwitu? Maaliif hin dhowwitu? Wayii Toofiq, salaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Mubaarak. Akkamitti? Zuzu Gaaroo. Muhammad Deebi. Maaf Mubaarakiin itti himatte? Kun karaatti gate Mubaaraktu karaatti gate Muhammadoo kana sana Zuzu Gaaroo idaa komishinii sassaabaa dhaqee harkaa badee qoy. Isan natti dhufe. Mubaarak. Kaleessa tokko asitti rifachiiftee onneen dhaabbatee ofiisa jechuudha. Naan kolfeedhaal kan gangalate. Osi gadi jedhe sayyuu. Osi himate dha gadi bu'aa silaan sirri isaa. Golfaatu baasii haa ta'u jedhe bal. Rifachiifte wallahi. Ofii gaafa Rifachiifte. Tuufi maal taate ati? Innaasim na Mubaarak hin Deebi Mubaarak hin deebi'a. Innaa deebi'u naasim na Mubaarak. Sagaleen kun nagaama? Dannabaa deeji. Nannuufa sokorruu karaa dannabaa. Hayyee itti fufi. Tokkummaa mucaa tokko otoo birrii koona jalaa fudhate. Lafa keenyaa si jalaa fudhate.
La hiriyaa koo tokkotu biyya jirtee isiinaaf fidi jedhee birriitti kennee paaspoortii waa hundaa wajjin birrii 130 achumaan waa hundaatti kennee birrii gimmaashii ergee naan jedhe ishii jedheetti ergee meedikaalii bultii tokko keessatti hojjetee naa erge. Sanaan booddee amma ji'a 3 guuteeraa birrii guutuu fudhatee birrii naa deebisuu didee mucaas fuuchuu didee na jalaa isin deebisu. Warra lakkoofsa piroofaayilii jalaa fudhaa na dubbisaa nama isinii fidaa jedhu sana. La isaa miti Ansaar jedhama. Suuraa isaas risiitii sagalee Eessaa argatte ayyee isaa miti eessaa argatte? isa tiktookii irraan argeeni. Warra sadaka Wajar malee isaa miti. warra piroofaayilii jira lakkoofsi koo achii fudhaa na dubbisaa nama isinii biyyaa fidaa warra jedhu ka warra sanaa bari. Ijoollee isaati Ansaar kun waan an beeku wayinsee. Ansaareessa ijoollee isaati. La ijoollee Jimmaatiin waa hundaa yuutuuf itti ergeera. Jimmaa naa kam. Isa moo hin beekan ijoollee Jimmaa ta'uu isaa. Qaaliin nyaatamte mootees. Footoo naa qabdaa? Woy footoo Qaba. Ansaaree jedhama. Tokkummaatti ergi. Natti ergi yookiin ittiin erga tokkummaatti. Suuraa isaas ergeera waatsaappiidhaan. Mana bichaa Tokkummaatti. kubbaa kiyyaa jabar. Ansaarii eenyu jedhama? Barbaadamaa jira. Isa kamine jee. Hamzaa Hashim jechuu kooti sorry. Hamzaa Hashim kiyyaa jabar. Maallaqa nyaate garuu. Kan abbaasa. Kunoo natti dhufeera waatsaappiidhaan tokkuma si ergeera kunoo ilaalla. Mucichisa kanan beekta. Koy mallee isaan beekan saariin hin beeku narruman dhagee maqaa kan. Beekta tokko natti hin beekta. Aduu walla ta'u. Ijoolleen akka jiran on Keessan deebiira keelaalee dhufaa re'ee. Nama beekamu wayii filaansaa. Koi miti enjeraan ta'e erga koi. Qoy footoo isaa Lattafin. Darbe. Lattafin. Lattafin fudhattee dhuftee si galii. Lattafin buusa. ishii tokkuma dhiiseera. Toofiqii ergeeraaf risiitiidhaan wajjin hundaa yoo ergeeraaf.